Jireenyuma Itoophiyaan beektaa wanti godhanu hin jiru bakka ayyaanni gaheera dheengaddaa ayyaanatti na ergite ammas ayyaanni gaheera kuno hadaraa wanta sin jedhu waan biraa miti egaa isii kana qofa irratti jana jabeessii sin jedha allamuu sin gaafadhu wallaan rabattiin koo kuna diddula allamuu sin gaafadhu sin jedha du'aa'iinis immoo sii kadhatamaa jira. Ati hunduu kee xuruurfatteetu manutti ergitaa birriin barakaan qabu du'aayisii ብለን መተናል አይተናል ቡርጂ ከሊፋን አይተን መጣን እዚህ ስንመጣ ይሄንን አየን አልহামዱሊላህ ለሁሉም እዚህ የመጣ ያው ሙቀቱ እንደምታዩት ነው ሁላችሁም ያው እንደዚህ ነው መተዘምበው ያው ተዘምባለህ ደና አድርገ ተዘምባለህ ያለን እስከተሟጥ እንደሻማ ትቀልጣለህ ግን ይሄንን ሁሉ ችለ ከታገስ ከተሰራለህ ባጭር ጊዜ ተለወጣለህ ሙቀቱንም ተለምደዋለህ ግን እዚህ መተ ሀቢቢ ከምቱ ስቃይ ከምቱ ምናምን ብለክ መታለቃቀስና ለሌላን ሰው አንጀት ምትበላ ከሆነ በጣም ሼም ነው እኔ አሁንም ብያለሁ ከምቱ ስቃይ ብያለሁ ግን አለው ስቃይ ግን መቻል አለበት ወንድ ልጅ ስቃዩን ዋጥ አርጎ የሚያጋጥመውን ሁሉ ችሎ ሲሰራ ነው ሰርቶ ሲለወጥ ነው እና ወደ ተሻለ ህይወት ሲቸጋገር ነው እንጂ የሚያምርበት ከከባብ የገባው ችግር ውስጥ ገብቶ ከዛ ችግር ጋር ማለቃቀስ ፌር አይደለም ስለዚህ እዚህ ሁሉም ሰው እዚህ የመጣው ኢማሬት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉም ይሄ ሙቀት ይገጥመዋል ይሄን ሙቀት ያየዋል ግን ማድረግ ያለበት ነገር ቢኖር ይሄንን ሙቀት ችሎ መስራት ነው ምክንያቱም ሌላ ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ ሰርቶ መለወጥ የሚፈልግ ብዙ አለ ግን አንተ እዚህ መተ ምታለቃቀስ ከሆነ ሌላ ሰው አንተም አይቶ መጥቶ እዚህ ሰርቶ የመለወጥ ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል ስለዚህ የሚያጋጥምህን ሁሉ ችለ ታግሰ ሰርተ ራስህንም ለውጠ ቤተሰቦችህንም መለወጥ አለብህ ስለዚህ እዚህ የመጣችሁ ከምቱ ስቃይ ብላችሁ ቪዲዮ መለቁ ልጆች በያካችሁ በጣም ግሪት ሼም ነው ስለዚህ በቃ ችላችሁ ስሩ ሁሉንም ነገር እንቻለው አልহামዱሊላህ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ያው ይሄ ፈጣሪ ስራ ነው ሙቀቱን ያመጣው ፈጣሪ ነው እንጂ ደላላ አይደለም ደላላ አንተን ከሀገር አመጣ ስራ አስገባ ስራ ነው የምፈልገው ስራ አስገባ ግን እኛ መኪና እናዳለን ብለን መተን እዚህ ግመል ስር ምገባው ሞያ ስላሌለክ ነው ሞያ ቢኖር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰገሌ ከደገፈልኝ ከይ አማስ ጅሬኙ መተከለ ኮነት ጩፈቴና እኔ ሰገሌ ሲቀቤ ዲፈማሞ ሲራክሳን ጅራ ወላሂ ጅሬኙ ኢትዮጵያን ቤታ ወንት ጎደኑ እንጅሩ በቃ ayyaanni gaheera dheengaddaa ayyaanatti na ergite ammas ayyaanni gaheera kuno hadaraa wanta sin jedhu waan biraa miti egaa isii kana qofa irratti jana jabeessii sin jedha allamuu sin gaafadhu wallaan rabattiin koo kuna diddula allamuu sin gaafadhu sin jedha du'aa'iinis immoo sii kadhatamaa jira ati hunduu kee xuruurfatteetu manutti ergitaa birriin barakaan qabu du'aayisii kadhatamaa jira. Ashama harka fuune hordoftoota jaalleetuuf kan taatan marti keessanuu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti egaa har'a gorsa bareedduu tokko qabattee isinii dhuftee isiniin jedha jaalline akkuma beektanii ijoolleen gola hormaa keessa jirtan marti keessan jechuudha gowwoomsaa garaagaraatirraan kan ka'e garaa raafurraan kan ka'e baay'een isaanii nyaatamaa jiru jechuudha obboleewwan keenya gara laafurraan kan ka'e waan hundumtuu kan ijoollee keenya gola hormaa keessatti sammuu dhabsiisee galgala ganama boochisu jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya shamarranii please of eeggannoo guddaa ofitti godhaan isiniin jedha biyya keessan keessatti gaafa galtan namni dumbulloo isin gargaaru hin jiru haqa jirtuun isinitti maan dhugaa dubbachuufi arra abaluko lubuko maliko sin jedhu si jala deemanii jechuudha boru garuu dhugaa rabbii namni saree koo sin jedhu hin jiru sareenu kabaja qabdishi sareenu kabaja qabdi namni saree koo sin jedhu hin jiru please gara laafurraa of dhaabada
amma danda'ametti rakkina maatii gaafa arginu namni garaa jabaatu tokko illee hin jiru. Garuu daarii qaba. Daarii darbitee naan ofii keetiif hawaardees jedha obboleettii tiyyaa. Yoo na dhageesse ta'e dhuguma rabbiin siin jedha. Ofiif jiraadhu. Ofiif jiraattee jennaan namaafillee jiraatta. Gola hormaa kana keessatti sa'aatii barbaadetti miti kanatti kaatee hojjettu sa'aatii akka barbaadetti si ajajatanii akka barbaadan si godhaniiti jechuudha. Hirriba itti dhabdee sammuu itti dhabdee dadhabdee hojjettee fidda. Inni gola hormaa siif hin beeku obboleessi kee obboleettiin kee haati kee siif hin beektu. Biyya keessa taa'anii silkiidhuma isaaniitiin waa meeqa bareedduu koo kanatu jira rakkoo sitti faarsuu gaafa sanaati immoo birriin illee walirra siif hin buutu wanni ati godhattu tokkollee hin jiru. Sababa kanaaf yaa obboleettii tiyya qaalii ani amma obbolummaa waa sitti himu keessaa maallaqa kee walirra buufadhu. Gaafa maallaqa kee walirra buufattin gargaarsa namaayyuu sin barbaachisu dhugaa dubbachuufi. Isaanii ta'uun jiraatu isaanii ta'uu baatu hin dhiisu maaliif ati rakkattu maasiif hin godhan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen gola hormaa keessa jirtan biliis of eeggannoo guddaa ofitti godhaan isiniin jedha obboleewwan kiyya qaqqaalii. Kanaaf obboleewwan kiyya qaalii ijoollee dhiiraa biyya keessa taa'anii hojiin hin jiru maalidhaa mintishuudha jedhanii isinitti qabaasaraan biloo ofirraa qabu. Birrii keessaniin jiraachuu birrii keessaniin fataa jechuuf isaan isinitti deeman biloo ofirraa godha abbaa barbaade haa ta'u. Kanaaf of eeggannoo ofitti godhaan isiniin jedha. Kanaaf warreen sina cababbaruudha rakkoo garaagaraa biyya keessa taa'ee isinitti faarsu biloo ofirraa godhaa waan barbaade isiniif haa ta'u. Dhugaa rabbii waan barbaade isiniif haa ta'u biloo ofirraa godhaan isin jedha obboleewwan koo qaalii rakkoo gola hormaa waan baay'ee walumaan beekna. Osoo beekanii limmoodhaan hin bitatan birrii ijoolleen gola hormaa hojjettu jechuudha. Haadhas ta'e abbaas ta'e waan kamuu ta'e